Ulfina kennuu fi argachuu. Saamu'eel 1:2 Warra ulfina naaf kennanii fi ulfina nan kennaa, warra na tuffatan immoo nan salphisa. Nuti namoonni ulfina, jaallatamuu, kabajamuu, xiyyeeffannoo argachuu baay'ee jaallanna. Ulfinni karaa lama argamuu danda'a. Inni jalqabaa nama sodaachisuu fi nama cunqursuudhaanidha. Inni kun garuu ulfinni isaa hin turu, wal loluu fi walirratti ka'uus hin fida. Karaa ulfinni itti argamu inni biraa immoo Waaqayyoof ulfina kennuudhaan ulfina qabeettii yookiin ulfina qabeessa ta'uudha. Isa kana namni reebee nama harkaa fudhachuu hin danda'u. Lolaa fi walirratti ka'uus hin qabu. Ulfinni isaa amma du'a garasiitti nama wajjiniin adeema. Seera uumamaa 38 kaasee seenaa Yoosef dubbifanna. Yoosefii akka inni ulfina argachuuf jiru Waaqayyo abjuudhaan si'a 2 agarsiise. Yoosefis loltuun qopheeffanne, obboloota isaa mo'ee ulfina argachuu fi meeshaa lolaa irratti hin kaafne. Garuu gaafa guyyaa Waaqayyoo ga'u ulfina isa Waaqayyoo kakateef sanaa in argate. Akkamitti dharee yoo jettan? Yoosefii haadha manaa Phoxifaaraa wajjin cubbuu hojjechuu dide. Cubbuudhaan akkamittan Waaqayyoon yakkaree jedhe. Waaqayyoof ulfina kennuudhaan cubbuu dide. Dabalataan ammoo yeroo mana hidhaa keessa ture abjuu Waaqayyotu hiikaatii anatti madhaa jechuudhaan Waaqayyo sasa keessa goree abjuu hiikuuf ulfina kenne. Guyyaa tokko immoo gaafa abjuu hiikuuf mootii dura dhaabatee mootii waan tokkotuun sodaatiin ulfina Waaqayyoo kan mootiirra caalchiseetu Waaqayyotu deebii nagaa isa siif ta'u kenna malee ana miti jedheetu mootii Gibxii nama kabajamaa ture sana duratti Waaqayyoo fi ulfina kenne. Egaa Yoosef waan Waaqayyoof ulfina kenneef guyyaa mootiif abjuu hiike sana ganama mana hidhaa keessa ture, galgaluma isaa immoo bulchaa Gibxii ta'uudhaan ulfina argate. Egaa Waaqayyoo abboomamuun gara ulfinaatti nama geessa. Ulfina qabeessaa fi ulfina qabeettii nama godha. Kanaaf kottaa Waaqayyoof abboomamnu, ulfinas isaaf haa laannu. Nutis akka Yoosef cubbuu diduudhaan Waaqayyoof ulfina kennuudhaan kakuu Waaqayyo nuuf gale bira ga'uu hin dandeenya. Dabalataan ammoo yoo Waaqayyoof ulfina kennine Waaqayyo ulfina keenya nuuf ta'a. Gooftaa akkan ulfina siif kennuuf ayyaana naaf baay'isi. Maqaa Yesuusiin. Ameen.